Waliigalteen araara mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallatteeffameera. Bal'ina isaanii dhageettu. Oduu keenya kan biraatiin Keeniyaa fi Ugaandaan wal dhabdee Itoophiyaa fi Sumaalee gidduu jiru jaarsummaan furra jedhan kan jedhu qindeeffannee jirra. Pireezidaanti Puutiin bajata 2025 hanga 2027 damee waraanaa irratti xiyyeeffate raggaasisan kan jedhan hangafoota oduu keenyaati hanga dhumaatti waliin tura. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun odeeffannoo fi qophiilee bashannanaa hordofaan dhaamsa keenya. Oduu keenya kan jalqabaatiin waliigalteen araara mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallatteeffame. Waliigaltee araara mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame waan jajjabeeffamu ta'uu pireezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraan ibsan. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti qilleensa nagaa bubbisee uummanni Oromoos boqonnaa argatee hojii hawaas diinagdee irratti fuulleeffachuun badhaadhina maatii fi biyyaa keessatti shoora isaa akka baatuuf xiyyeeffannaan hojjechaa tureera. Hojjechaas jiraachuu biiroon koominikeeshinii Oromiyaa ibsa baaseen himeera. Dhibdeen Oromoo fi Oromiyaa karaa nagaan akka furamuufis nuffii tokko malee walitti fufiinsaan waamicha nagaa taasisaa tureera. Qaamoleen quuqamni Oromummaa manaa isaan baasee fi dhibdeen siyaasa Oromoo afaan qawween qofaan wal argata jedhanii yaadaa turan miseensonni oboo hedduunis ejjennoo mootummaa nageenya waaressuuf qabuu fi waamicha isaaniif dhiyaachaa ture fudhatanii karaa nagaan galaa turaniiru. Yeroo ammaas mootummaan naannoo Oromiyaa egeree fi hiree uummata Oromootiif jecha garaagarummaa jiru dhiphisuun naannicha keessatti nageenya waaraa fiduuf qondaaltotaa fi miseensota oboo waamicha nageenyaa fudhatan waliin mariin taasifamaa jiru milkaa'aadha. Yaadhaa hooggansa olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota oboo waliin waliigalteen araaraa kan mallatteeffame. Tattaaffiiwwan abdii namatti horan kanneen cimsanii itti fufuun barbaachisaa ta'us eerameera. Qaamoleen kutaalee biyyattii kamittuu hidhannaan socho'an filannoon fooyya'aan marii ta'uu akka qabu hubachuu qabu jedhan ergaa dabarsaniin. Biiroon koominikeeshinii Oromiyaa ibsaa baaseen wal dhabdeen Oromiyaa keessaa karaa nagaan akka furamuuf mootummaan nuffii tokko malee walitti fufiinsa waamicha nagaa taasisaa turu eereera. Haaluma kanaan waliigalteen araaraa gama mootummaa naannoo Oromiyaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi gama woboon ammoo qondaala olaanaa woboo kan ta'an obbo Sanyii Nagaasaan mallatteeffamu ibsi biirichaa kan ifoomse. Oduu keenya kan birootiin pireezidaantii Puutiin baajata bara 2025 hanga 2027 damee waraanaa irratti xiyyeeffate raggaasisan. Baajata biyyattii bara dhufu baasii waraana dhibbentaa 25 dabaluu kan hammate yoo ta'u erga gamtaan Sooviyeet kufee as iccitiidhaan kan haguuggame ta'uu ibsameera. Garaagarummaa gama marii Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti uumameen waraana kana xumuruuf yaaliin taasifamaa ture fashalaa'eera. Pireezidaanti Puutiin bajata bara 2025 hanga 2027 damee waraanaa irratti xiyyeeffate raggaasisaniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin bajata bara damee waraanaa irratti xiyyeeffate raggaasisuu isaanii Rooyiters kan gabaase. Dhimmoota hawaasummaa fi guddina teeknooloojii cinatti Mooskoon hojii waraanaa addaa Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiru dursa bajata akka barbaaddu amantee jirti. Mootummaan Raashiyaa wixinee bajata madaalawaa ta'ee fi hanqinni bajataa bara kana tilmaama dhibbantaa 1.7 ture gara dhibbantaa 2.5tti akka gad bu'u dhiheessee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yuukireen misaa'ila fageenya dheeraa bakka Raashiyaa keessa jirutti akka furguggistu kan heeyyame yoo ta'u itti aansuunis Raashiyaan misaa'ila fageenya giddu galeessaa gara Yuukireenitti ni furguggisti. Dhiheenya kana biyyoonni dhihaa Yuukireen meeshaa niwukilaraa hidhachiisuu akka danda'an gabaafameera. Puutiin Yuukireen meeshaa niwukilaraa yoo argatte Raashiyaan meeshaa niwukilaraadhaan deebii kennuu malee filannoo biraa akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Marii Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti taasifamuuf haalduree adda addaa irraa kan ka'e waraana kana xumuruuf yaaliin taasifamaa ture fashalaa'ee jira. Yuukireen loltoota Raashiyaa naannoo ishee keessaa bahuun
alduree ta'uu kan ibsite yoo ta'u Raashiyaan ammoo naannoo Yuukireen dhuunfatte keessaa gara tokko yoo qabatte waraanni kun akka dhaabbatu ibsiteerti. Gama biraatiin Keeniyaa fi Ugaandaan wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduu jiru jaarsummaan furra jedhan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo fi pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin wal ta'uudhaan wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa jaarsummaan xumuruuf akka gidduu seenan himan. Wal dhabdee naannoo gaanfa Afrikaa tasgabbii dhabamsiisuu danda'a jedhamee sodaatamu kana biyyoonni Afrikaa bahaa akka Keeniyaa fi Ugaandaa araarri akka bu'uuf ni hojjetu akka Ruuttoon jedhanitti jechuun Rooyitersiin gabaaseera. Biyyi Itoophiyaa fi Masriin waliin hariiroo gaarii qabdu Turkiin wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture furuuf yaalii taasiftus hanga yoonaa rakkoo kana furuun hin danda'amne. Wiiliyaam Ruuttoon walgahii hooggantoota biyyoota naannawaa irratti akka himanitti nageenyi Somaaliyaa tasgabbii naannawa gaanfa Afrikaa misoomaa fi daldaltootaaf haala mijeessuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf nageenya kana dhugoomsuuf kan hojjetan. Waajjirri pirezidaantii Somaaliyaa ibsa baaseen Hasan Sheekh Muhammad walgahii kana maddeetti pirezidaantota Keeniyaa fi Ugaandaa Ruuttoo fi Musevenii waliin mari'achuu eerullee dhimma dubbii Itoophiyaa waliin qaban irratti jaarsummaan qabamuu garuu hin ibsine ture. Soomaaliyaan waraanni Itoophiyaa Al-Shabaabiin lolus Soomaaliyaa keessa jiru akka biyya ishee keessaa bahu gaafatte. Oduuleen gaggabaaboon yeroo kanaaf qabanne hanga ammaatti dhageettanii. Kabajamtoota hordoftoota Obsaa Miidiyaa Sarvis chaanaalii keenya sabskiraayib, laayikii fi koomentii gochuudhaan odeeffannoowwan waqtaawaa fi qophiiwwan bashannansiisoo hordofaan dhaamsa keenya.